namitti Samiira Shawuu jedhamtu urjii butuudhaan akka dhiiratti mucattii tana bakki isiin geessite hin jiru jechuudha. Sababbiin isii mucattii kanatti buttee fi akka ani mucaatti hin heerumne mucaa fi mucatti urjiin akka haasoftetti mucaan isiin waliin gitu mucaan daa'ima. Kajettu aara keessa seentee akkamitti isaan addaan na baasuuf yaalti kajettu aara keessa seenuudhaan illikii keessa galuudhaan urjii buttee achi buutee isii dhaban jechuudha. Haati urjii hoo maal keessa jirti? Haati urjii gadda guddaa keessa jirti haadha ilmaa waan taate. Wantoonni taate Yamanii keessatti ta'aa jiru kun akkami naaf hin galle maal jechuudha. Isinoo akkamitti yaaddan uummanni achi keessa jirtan bakka xiqqishuma har'a yoo namaan walitti buruma qabdee hiisiste jechuudha. Maanni sirri biyya sanii an seeruun biyya saniitu yoo naa galuu dide jechuudha. Amma immoo fidanii dubartii hiisisu eegalte jechuudha. Akkamitti mucaa daa'ima isii barumsa irraa isii galuu deemtu buttee bakka intala tana tarkaanfii cimaa isirratti fudhate borumootu hundi keessanuu adaduma oolee buluun akkasumatti isinitti dhufa jechuudha. Laala fakkeenya gaafa Fatiyaan abbaa manaatti haa fuudhu jedhee qoostee amma ho'ee nutti taree duniyaatti taree jechuudha. Har'a mucattii daa'ima tana gaafa intalli namittiin tun hiitu kanarratti boruhoo maaltu isinitti dhufuu deema akkamitti yaadne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isin jecha analee nagaa qoyi alhamdulillah galata rabbi. Hordoftoota kabajamtoota maatii chaanaalii kooti kan taata viidiyoo keenya like gochuuf akkasumas share gochuuf akkasumas subscribe gochuuf hin dagatinaa. Namoonni yaada qabaatan yaada keessan barreessu. Mucaa tokkotu yaada bareedaa barreessitee jirta hedduutti galateeffadha baay'ee si jaalladha. Maaliif otoo naman arrabsiin otoo maaliin jedhi yaada bareedduu takkanaa barreessite. Muna asiin dogongortee jirta sirraa hinaan jettee jirti. Okay, sirraa'ee jira inshallah waa hundumaayyuu akkatti yeroo namni nama gorsu baay'ee tokko itti gammada jechuudha. Yookaan immoo zim jedhanii nama arrabsuun hin taatu asumaan amma immoo gara haasaa keenyatti isin dabarsa. Haadha teenya tana asirratti akka argitanitti ilmoo isiin jalaa hatamtee bakka kana buuteef as buutee dhabde jechuudha. Haati tuni erga ilmoon isii biraa baddee maal keessa akka jirtu hin beektan jechuudha. Isiif rabbii tokko jettu beek nama isii bira jirtu beeka jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf namni yeroo ammaa kana taatee Yaman keessatti sa'amaa jiru maaliif? Bakka uummanni shokkorinni lafa amma dhufte tuni jechuun namni hin yaadne jechuudha. Takka mallee yaadu. Akkamitti mucattii daa'ima butan jechuudha. Dhugaa mucattiin tun yaada afaan dho'iti malee mucaa daa'ima jechuudha. Maaliif yeroo tokkollee bulchaa wajjin viidiyoo hojjete yuutuubara garuu isiin jechuudha. Garuu mucattii daa'ima. Dhalattuu achitti dhalattee achitti guddattee barumsa isin achitti barachaa jirti. Dubartii ergisanii barumsi kun taa'ee mucattii kana eega jala darbachuuf fatanaatu jira, teestii kolaattu jira, kilaasittu jira. Akkamitti isii yaadde jechuudha. Dubartiin maan sun dubartiin suni sammuun isii akkamitti yaada. Dhugumatti dubartii tana yoo dubartii tana takki qabanii biyyatti galchanii takki yoo isiin hidhin isiin ammallee karaa eenyu caalta isiin kadhaadhattu gabbaatee kadhaadhattu mucattii daa'ima. Ilmoo qabdi na fakkaata waan hin beeku garuu akkas na fakkaata Samiira Shawuu jedhama na fakkaata. Hin hordofullee isii jechuudha haala teenya tana hordofu. Hin argachuudha yeroo hundaa viidiyoo isii argisan akkasii dhukkubee mana yaalallee deemtee jirti jechuudha. Maaliif ree ilmoo isiitiif ilaa maal jettee isinitti fakkaata waan garaa nama nyaatu ilaa ilmootii haga mana barumsaatii galtu qalbeen xiyyaanaan tolchu jette sirriidha. Haadholiin bakka nuuf qaban jechuudha. Ilmoo isaaniitiif akkamitti galti maaliin galti namaa wal dhabde akkamitti bakka waa hedduu yaadde jechuudha. Jireenyi biyya baqaa mootuyyuu ka biyya ofiitu caala waan ta'eef. Jireenya biyya baqaa keessatti ilmoo tan akkamitti guddifattee har'a bulii haga kanaayyee irraa ala bulchuun isiitu dubartiin sun dubartii gaddeemtuu keessallee isii daangaa darbite jechuudha. Akkamitti haadha ilmaa ta'a hattaa yoo haadha ilmaan ta'een fakkeenya bor argachuu deemte jechuudha. Obboleeyyan hin qabdu isiin akkamitti ilmoo daa'ima tana buttee irra teessifti. Mucattiin tun odoo rakkoon tokko irra ga'e eenyutu itti alaafida yookaan buttee namatti kennuu dandeetti yookaan mana kee dhufan jettee mana namaa kaa'uu dandeetti. Mana namaa sanitti gaafa namni sun rakkoo irratti ga'e eenyu alaafinni fudhatu isii mataa isiiti jechuudha. Garuu haadha keenya kanarratti akkana dalaguun isii wallaahi baay'eetti nama jibbisiisa jechuudha. Namoonni achi keessa jirtan namoonni yaada qabdan dubartii kana akkamitti dubartiin kun daa'ima kanarratti waan akkanaa raawwatte. Isii maaliif calliftan? Haadha teenya miskiina tana maaliif hin laalle? Waa hedduufuu dubbachaa jirta, waa hedduufuu qabaa jirta, waa hedduufuu halkanii guyyaa rafaan jirtan. Isiif mucattiin imaanii maaliif namni bakka miskiinni madua jechuudha. Isiinuu otoo mucattii haati isii kun miskiina ta'uu baattee fayyaalummaa qabaatu baattee walaa mucattii daa'ima gabbaatee hin qabdu jechuudha. Haa ta'u malee garuu alhamdulillah rabbil aalamiin qarqaarsi namni biyya namaa kun mucaan kun barattu waan taateef manni barumsaa suni poolisii seeraatiin gargaaree
deebisuuf jira jechuudha. Gaafsan isiin bakka dhayxuu hin laallame. Eessa akka dhayxu hidhachiisii dhugaa samii isii fudhata hin laalla jechuudha. Har'a mucaa daa'imarratti waan akkana hojjechuu borhoo maal jechuu hedde. Dhiira abbaa feetetti heerumi. Dhugaa isiin jette barii amma namni tokko yaada laala malee dhiira dirra ofiititti yoo heeruman dhiira xiqqoo yaada qabutti heeruman isatu si bulfata jechuudha. Dhiira cuucee tanatti heerumtee maal sii gooti? Siyyuu horatu jechuudha. Ufuyyuu bulchuu hin danda'u jechuudha. Daa'imni yaanii jechuun amma dubartiin yeroo ammaa kana maali dubartiin dhiirota bultii ijaaranitti fiigdee isinii galee sababni isaallee maaliin isin fakkaata? Ijoollee amantu waan akkana raawwata. Sababni isaallee namni yaada qabu dubartiif ta'a. Namni bultii ijaarate qabu akkiti bultii qabatu beeka waan ta'eef. Kanaaf ijoollee dargaggeessa dhiisanii kanaaf dubartii warra dhiiraa fuudhutti warra dhiifama. Warra dubartii fuudhee qabutti heerumanii wanni heerumanii fi jaarsa barbaada. Kanaaf kana barbaada waan biraa isinitti fakkaateen isin ijoolleen keenya sirrii miti garuu sirrii miti jechuudha. Dargaggeessi yaada qabus kabultiif ta'u ni jira. Isuma kanatu deebi'ee yaada godhata jechuudha. Dargaggeessumtu garuu immoo namoota yaada qabanitti yoo heeruman gaariidha jedhamee dubartiin yeroo ammaa kana keessatti dargaggeessa babbareedaa akka bifa bareedaa hin barbaadan jechuudha. Kanarraa akka ka'e dubartii ta'u wanni liqii keessa isii seensisee daa'ima tana isii qabsiisee jedhee sababa isii mucattiin tokkoof dursaa haadha isheeti jechuudha. Haadha ishee sanirratti waan hin taane haati isii nama hamattii wantoota hin taanetti dubartii guddoo tana dubartii kabaja qabdu tana haadha teenya tana jecha hin taane jechuudha dubartiin tun akka mucaan sun viidiyoo hojjettetti hojiin hojjettetti jechuudha. Garuu mootuyyuu dubartoonni tokko maaliif hin yaanne? Ati haadha hin qabdu, haadha keessii taate, haadha kee kana immoo maaliif haadha isaa haati hojii fakkeenyaaf nama gabbayee viidiyoo waraabu miti. Maaliif nama guddaa, nama yaada qabu. Maaliif jireenyi biyya ambaa kuni nama cabsa. Umris otoo hin taane jireenyi biyya ormaa kanatu nama cabsa. Ilmaan isiitiidhaaf yaaddofte halkanii guyyaa jechuudha. Kanarratti har'a dubartiin tun immoo gabbaatii haadha sanii haadha xiyyaan akkanan jettu ka jettu mucaan tuni dura dhaabate sirriidha. Haati ofiitii fi abbaan ofiillee yaraan qabu. Isumattuu taana zarii taan ofiillee yartuu hin qabdu. Maaliif yoo rakkoon tokko si qunname isaantu sitti aana jechuudha. Fira keessan yoo maatiin kee hin jiraanne ta'e fira keessantu dafee sitti aana. Fira keessantu si dhiqa reeffa keetiillee kasi dhiqu. Akkasitti hubadhu jechuudha. Garuu namichi sun akkas godhu isiitiitti baay'ee manatti dhagame mucaa waa tokko balleessaan qabdu mucaan haadha ofiitirraa dubbatte haadha tiyyan arrabsite haati tiyya kabajamtu jaalatamtu sirri haati ofii kabajamtu jaalatamtu har'a isiin tuni gabbaate maal seeti eenyu caalte immoo isiin har'a haadha kan akkatti arrabsu waan baay'ee nama gaddisiisudha. Dhugumatti bakka an akka jalaaletti dubartiin tun akka dubartiitti nama akkanatti fakkaanne maaliif nama tokko nama si olii tokko kabajuu qabda waan fedhe yoo siin jedhe inumaa si haa arrabsitu inumaa si haa dhooftu ati garuu yommuu wanta itti godhuu qabdu kabaja isii kennuu qabaddu kabaja borullee kabaja argatta waan ta'eef har'a isii xiqqaata bakka amma nama biratti xiqqaattee jirta haadha teenya tana boochistee mana yaalaa isii geessitee isii ilmoo isii hamma kana hunda ala tursiiftee yeroo ammaa kana namni mallaqa gaafata jechuudha akka fakkeenyaaf yeroo laaltanitti isin inni maqaan isaa fiilmii yeroo laalamutti fiilmiin hojjetamu sanarratti namoonni akka itti ilmoo qabanii dhohisanii mallaqa guddaatti gaafatantu jira. Wantoota akkana kanas isinitti fakkeessuu danda'a. Fakkeessuudha malee kuni hin ta'a jedhanii yaadu. Garuu immoo namoonni akkana akka qalee of hin seensifne namoonni nama qabuuf fiidan namoonni ilmoo nama hatuuf fiidan akka qalee seenu. Dhugumatti namni keenya tarkaanfii irratti fudhatu. Namoota biyya keessa jirtanii santu tarkaanfa. Uummanni mee amma ijoollee lamaan lubbuu isaanii baasan kana fakkeenyaaf biyya isii keessa jirti biyya isii keessa hin jirtu. Gaafa biyyaa baatanillee kaayoo biyyaa baataniif bara. Gaafa biyyaa baatu maaliif biyyaa bahe? Nama jeesuuf immoo nama wal dhabuuf immoo maaliif biyyaa bahe? Nama wal loluun akkaataa qaba, seera qaba. Wal lole dabarfadhu. Nuti bar namaa wal lolla, dhugumatti namaa wal lolla, dubartiin namaa wal lolti. Harkaan hin deemin. Afaan keetii baafatte deebitee too'ibatta. Isini gale kanaaf isin jechuu barbaada malee ani amma akka isin akka amma namni biyya ambaa keessa taa'e nasbee namaa baase akka waan nasbeen isaa
Gaafa nasbee namaa baaftu akka nasbeen ta'e baatutti hubadhu. Sabni salli maaliif kalas. Erga harka kee kana nasbee namaa quufarratti baafte rabbillee sababa sitti godhe namoota harkumatu harka kafala jechuudha. Biyya hambaa keessa ta'anii maqa balleessee uummata guutuu Itoophiyaatti maqaatu badaa jira jechuudha. Sababni salli maaliif namni keenya nama ajjeessa jedhe namni isaanii nama ajjeessa jedhee bakka maratti haasa'ama qilleensa irratti jechuudha. Mee Suudii keessa baatanii galta warroonni Suudii keessa jirtan maaltu haasa'amaa jira? Nuti obboleeyyan keenya achi keessa jirani kan kuntiraata jiran kan ala dalagaa jiran kan dhiiraa kan dubartiitiin kokkee kanatti nu rakkachaa jirti. Sabni maaliif akkasuma obboleeyyan keenya achi keessa warroota jiran kanaaf kokkeetti asitti onnuu rakkattee jirtu kulli makeenya jechuudha. Miiqa kamtu achi keessa jira jechuudha. Uummanni Oromoo miiqa kamtu jira. Abba saba kamuu ta'e wallahi Amaaraa Tigireen jedhina nisbee nama baasuun abadan gara rabbiitiif gara namaatiif ani saba kamirrattuu murteen kennu jechuudha. Garuu immoo gaafa biyyaa baatu karoora kee baafadhu bahi yookiin immoo biyyuumattu hafe nama jeesu abbaan fedhe yoo fedhe si jedhe maasi godha. Sirraa billisaa sirraa si'as mi'amma fakkeenyaaf dubartii mana namaa dalayde hin arrabsamtu ni arrabsamnaa bara ni jibbamna ni tuffatamna garuu hoo asirraa si mul'atu maaliif ree keessa keetitti waan hunda hin dabarsita bira dhageettu hin dabarfatta jechuudha. Dhageettu hin dabarfatta dadhabdu takka lama afaan keetiin baafattaa oo akeen baafattaa hin kutta harkaan maaltu si geessi nasbee namaa baasuu maaltu si geessi maatii kee yaadattu fira kee yaadattu ani gaafa harka kanaa waa balleesse boru eessa dhaqa. Hattaa biyya kee keessa yoo jiraatte bakka dheetuun jirtu haqatu si waama waan ta'eef dhiiga nama saniitu si waamata waan ta'eef nama sana erga dhiiga baaste dhiigu akkasumatti dhiigni kee bu'ee si ajjeefamta jechuudha. Garuu waan baay'eetti namni keenya akka isaan isinitti yaadan bichaatu na dhibee jechuudha. Maaliif dhugaatti dhugaa dubbachuudhaaf baay'een tokkotti akka isinitti yaadan hin beeku. Yaadame sirnatti gaaf manaa baatuu fi gaaf namatti fiidu walii ilaalladhu. Gaaf fiigichaaf nama nasbee baatuuf dhufte achumaan hafe hin dhufe biyyuma keetti hafe. Barbaadde ofii nasbee kee of baasi kalas nasbee namaan baase maqaa biyyaan xureessin. Walumaa galatti biyya Itoophiyaa jedhamti. Walumaa galatti amma fakkeenya biyya biraa keessatti yoo rakkoon tuqaan biyyoota hundi kana keessayyuu biyya Joordaan jedhamtu keessatti uummanni irra guddinaan miidhama shamarran keenya achitti hojjettoon jechuudha. Maqaatu bada akkanumatti jechuudha. Nutis wanna dalannu hunda irratti yoo hin tolchin maqaatu nu bada maqaa biyyaattu nu bada. Isin galee amma bara Oromoo hin jedhani. Oromoon maqaa jaar balleesse Oromoo ijoollee Oromooti biyya Oromoo walumaa galatti Itoophiyaa jedhan. Itoophiyaatu ijoollee Itoophiyaati. Kanaaf maqaa balleessi wallahi baay'ee ulfaata. Kanaaf mee isin ijoollee Suudii keessa jirtu rabbiin isin haa qabbaneessu. Ijoollee keenya warroonni afaan kee dhageeffattan dhugumatti isin jechuu barbaada. Obsa rabbi isin haa kennu rabbiin isin bira haa jiraatu garuu waan isin jechuu barbaadu waa hunda keessatti obsa qabadhu. Jecha namaa dabarfadhu si waaman dhawwaadhu kufii ka'ee dalagadhu. Maaliif biyya namaa keessa jirta waan ta'eef kanaaf obsa qabaadhu rabbiin obsa isin haa kennu. Ani wallaahi waan isin hin dhaamu du'aa isin godhu maaliif zarizirtan tiyallee hiriyoonni tiyallee obboleeyyan kiyyallee achi keessa jiraatanis isinillee dhiigni Oromoo sabni Itoophiyaa jedhamtu sun achi keessa jira. Nama kamiyyuu nasbeen akka baatuun barbaadu abbaa fedhee maantaan. Rabbiin isin bira haa jiraatu warra afaan kee dhageettan jabaadha. Rabbiin isin bira haa jiraatu waa hundaa dabarfadha. Akka nuti dabarfannutti akka nuti caalifnutti warroonni dhiiraa ka dubartillee isiniin jechuu barbaada. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waddootoota kabajamtoota kiyya guddaa akka isin galateeffadha. Sababni illee na guddisaa jirtanii ulfaadha. Ammallee baay'ee isin jaaladha. Ammallee laayik godha, sheer godha, sabskiraayib godha. Bakka guddaan akka nageettan abdii isin irraa qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi